ቅመሞቼ ወልራ በረከና ጅርቱ ደሄ ኢልሞን ቀቡ ሀደውሌን ቀቡ አባሌን ቀቡ ወላ አልሐምዱሊላህ ገሩ ሙጅሪን keessatti sun jireenya keessa harii gubataate san garmaaf galgalatu hojjetan laqalitti madami ibiddaras qabdu jirtan hedra hakooti wallahi yo jireenyi nattadha innan buwa halkani bugana wallahi azimi sinin jedhenyu edeen cinkam anu ofinan qadwan yesayyun jira dheeda wallahi ne gubatte garatti rabbin sabrisi bakan adwana kadadra jole ko egan biyabe wallahi yo jireenyi biya duniya jireenyi namatti fakkaatu wallahi lazim huma jinkamu fi fa wallahi len wallahi jabate rajwadara obboleettiin keenya tokko jireenyi natti hadhaayi haadhallee hin qabu abbaallee hin qabu ana madaamin koo baay'ee na gubaa jirti ani yeroo hundumaa nan bu'a jetti obboleettiin keenya kun hedduu garaa nama nyaatti haadha abbaallee hin qabu bakka kophaa kiyyan jira garuu jireenya kana keessatti immoo hagan jiraadhu kana keessatti cinqii baay'ee keessan jira jette obboleettiin keenya tokko ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo suniin jecha egaa hordoftoota koo akkuma viidiyoo jalqaba obboleettii keenya dhageessanitti obboleettiin keenya tokko akkuma anaat akkuma si'iiti nan dalagadheettee biyya ormaa kana dhufte erga dhufte obboleettiin keenya kun cinqii baay'ee keessa seente cinqii haganan jedhamne keessa seente jechuudha obboleettiin keenya kun egaa wanti isheen cannaqamaa jirtu si madaamii kiyyatu na gubaa jira halkanii guyyaa na gubdii gubadhe mee du'aa manaa godhaayi garuu wannan xaaruuf illee hin qabu ofii adda kooti haadha sabbaa koo illee hin qabu naman xaaruufi garuu ofumaa jedhee tanan gubaa keessa galee jette obboleettiin keenya kun egaa obboleettii koo waaqayyo waan ati yaadde siifaa guutu amshiri waan hunduyyuu hin darba madaaminis si gubdu homaa miti waggaa kee lamaan fixatte biraa deemuu dandeessa jechuudha waggaa lama yoo fixxe gara biyya keetii galtee yookiin biyya biraa qayyarachuu dandeessa obboleettii koo dhiisii jireenyuma lafa kanaatitu bu'aa bayii qaba waan ta'eef malee waan biraatiif miti kan akkanatti nama qoru kan akkanattis immoo namatti godhullee jireenyuma lafa kanaati jechuudha waan hundumaa jireenya lafa kanaati jechuudha kanaaf jireenyi lafa kanaa qormaata hedduu qabdi obsanii keessa darban malee obboleettii koo akka garaa nama ta'in ta'an amshir guyyaa tokko waan si darbuu fi ofitti hiriirillee hin jedhin hin boo'inillee jedha jechuudha egaa hordoftoota kiyya kaa akkuma amma obboleettiin keenya jettu kana akka ijoolleen akka miceeyyoo kanaa jiraachuu dandeessu jirtaniin jedhu jiraachuu dandeessu jechuudha maaliif ijoolleen baay'een akkasitti cinqamanii mana madaamii keessatti bakka hirditti ofitti gubattee keessaayyuu immoo miceeyyoon kun seenaa hedduudha isheen kan himachaartu haadha fi abbaa koo hin qabu maaliif ani gubaa kiyyatti gubadhaa jetti obboleettii koo amshiree siifis waaqayyo jira waan ta'eef waaqayyo kee hin qabda waan ta'eef yookiin amantaa itti amantu rabbii kee hin qabda waan ta'eef amshirsiin jechuu barbaada asumaanii fakkeenya ijoolleen akka ishee kanallee jirtan ta'e waa hunduma isaa obboleewwan koo wanta isin gorsu keessa waa hunda isaa obsaan dabarsaa rakkinni kunillee hin darba guyyaa tokko ifatti ba'uuf teecha waan ta'eef obboleettii koo amshir hundumtuu hin darba haadhaaf abbaa keellee waaqayyo hin jannataan isaanaa qaraniisu amshir haadha koo waaqayyotu uume waaqayyo jaalatee fudhate sirraallee garuu wanta akkasitti qormaan isitti baatu kana hiriir ofitti jettee halkanii guyyaan boo'ina warri qormaan isitti baatan boo'ina amshir guyyaa tokko immoo har'a yoo gaafa sitti dukkanaa'u boruu immoo si ifa ta'a waaqayyotu beeka kanaaf waa hunduma keessattuu immoo obsa nama barbaachisa yeroo ammaa kana waa hunduma isaayyuu obsaa dabarsaa maaliif akka dhiyeetti nafu guyyaa tokko inuma bari'a jechuudha kanaaf waan isitti dhufan qormaata isinitti dhufu hundumaayyuu immoo obsaan dabarsaa isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyya seenaa obboleettii kanaati hedduu garaana nyaatte maaliif ijoolleen akkanaa baay'eetu jira beektanii ijoolleen akkatti madaamin kirreerra ooftu baay'eetu jira jechuudha miskiina kana dhugaa rabbi miskiina garaa nama nyaatti madaamin tiyya baay'ee kirreerra na oofti maalin godhaa mee du'aa hinaa godhaayi jechaa jirte obboleettiin keenya kun garaana nyaatte ani wantan ishiidhaaf dhaamu
obboleettii keenya kana fakkeenyaa fi kan akka isheetti jiraachuu dandeessan ijoollee baay'eedha kan madaamoonni isin mirgootee waaqatti olsiif nama fannistu hedduutu jira. Kan immoo yaa qormaata waan hundooyyuu beektanii kan mana gaariitti gahu kan immoo mana badaatti gahu carraa keeti. Carraa kee erga ta'e immoo obsitee keessa darbuu qabda. Akka garaasi ta'e doon ta'an. Garaan kun har'uma kana fiigii keessaa galiin godha. Garuu waa hunda isaa gaafa obsitu waan ifatti baadeemta. Qormaata sitti gamaa gamanaan dhufu kanallee obsitee hojjette guyyaa tokko ifatti bahuuf deemta waan ta'eef obboleettii koo obsisiin jechuu barbaada. Ijoolleen akkasiisoo jiraatan obsaatii dalagadhaa. Wanni biraa kan immoo isin dabalu fakkeenya manni kun erga siin taane waggaa lamaan kee danda'iitii obboleettii koo waggaa lamaan kee fixadhuuti. Saniin booddee immoo erga waggaa lamaan kee fixatte yookiin biyya kee galiitii biyya biraa qayyaradhu. Yoo lakkin barbaadutti biyyuma kee keessatti waan tokko uumtee dalaguu dandeenya jechuudha. Nuti yaada biyya ormaatti gubanna malee dhugaa waaqas hin jedhu obboloota koo osoo gallee waan barbaanne hojjennee jiraachuu dandeenya. Sinii galtee hojjennee jiraachuu dandeenya akka barbaannetti jechuudha. Garuu osuma waa hunduma isaa dandeenyu hojjechuu dandeenyu jireenya biyya ormaa keessatti siqaayii hedduu agarra. Dhugaa ijoollee baay'eedha kan biyya ormaa kanatti sammuu isaanii dhabanii sababuma madaamin isaanitti iyyitee gurra isaan duucitee nyaata dhabanii hirriiba dhabanii waa hedduu keessa challenge hedduu keessa darbanii sababa kanarraan kan ka'e ijoolleen keenya sammuu dhaban baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo waan isin gorsu keessa manni sun isiniin taane taanan dabaltanii waggaa lamarran taa'ina. Yoo immoo isinii ta'uu baatee hirrii isin godhe biiroodhaan qayyaradhaa. Biiroo yaadamuu nama yaalaan hin dubbatu. Yookiin namootatti miidiyaa irratti maxxanii namoonni akka mana isaanii isin baasanii mana biraa qayyarattan gochuu dandeessan. Maaliif yoo madaamin akka malee si gubdi. Yoo immoo akka malee hin taane yoo keessattuu hirriibni fi nyaanni yoo jiraate obsaa dalagaa waggaa lama. Saniin booddeetti immoo waggaa lamaaf gara biyya keetii gali. Ani carraasii dhaamu isa kanaadha. Inni biraa immoo yoo akka carraa ta'e lubbuu kee kan nan baasa jettu ta'e yookiin immoo waan akkasii kan ijoollee isiniin jettu ta'e jechuudha. Mana sanuun taa'in mana sanuun bulin hin hojjetinis yeroo dhammaan ofii keetii lubbuu tee baraare keessaa badi. Dhugaa rabbii isiniin jedhaan maaliif dhuguma hin gooti madaamin takka irraa illee hin gortuu jechuudha. Waaqayyo cubbuu nama baasu dhugaa waaqa irraa illee hin goran isaan jechuudha. Innaa kanaaf adaraa keessan bakka jirtanitti immoo obsaan dabarsaayii hundumtuu hin darbaa. Obboleettii koo homaa miti. Waa chaalenjii hedduudha kan biyya ormaa kana keessatti nama mudatu. Haa ta'uti garuu obsaan dabarsuutu irra bareedadha. Obsa qabaadhaa. Waa hunduma keessatti obsa qabaadhaa. Yoo obsa qabaattan iddoo guddaa ga'uu dandeessu. Garuu namni obsa hin qabne immoo wayittuu ba'uu hin danda'u waan ta'eef hanga isinii danda'ametti obboleeta koo obsa xiqqooshii godhadhaati dalagadhaa gara biyya keenyaa gallaa jechuudha. Maaliif biyyi ormaa biyyuma ormaati homaa nuun godhu. Biyyuma keenya daalacha kanatu waa nuu godha jechuudha. Maaliif nutis maallaqa dhabne malee biyya bareeda qabna. Biyya qilleensi ishii warqii qabna. Biyya qilleensi ishii namaaf taatu qabna. Biyya albuuda qabdu. Biyya baqa hin beekwaan baqa qilleensumti ishee bichaas sigaa jechuudha. Biyya qabbanaa dhugaa waaqayyo biyya bareedduu qabna jechuudha. Garuu birrii fi jireenya kanatu biyyaa nu baase jechuudha. Jireenya fooyyeffannaa takka jenneen lama jenneeti malee waan nyaannu waan dhunne dhabneeti miti kan biyya ormaa keessatti akka allaatti faffacaanee jirru. Kanaaf immoo waan kana gochuudha. Waan kana nu darbuudhaaf obsa qabaachuu qabna waan ta'eef adaraa keessan obsaa isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota kiyyaa isiniin jedha. Akkasuma immoo ijoolleen akka micayyoo tanaatis yoo jiraattan ta'e obsaa dabarsaa. Homaamatti guyyaa tokko isiniif darba waan ta'eef hunduma keenya jechuudha. Maaliif mana gaariif mana badaatu jira biyya ormaa keessa jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Akkasuma warroonni mana kanaaf haaraa taatan sabskraayibii gochuudhaniin sheerii laayikii gochuudhaniin nu bukkee dhaabadhaa. Warri ta'ataa jirtanis galatuma ulfaadhaa. Yaadaa fi qeeqoo qabaattan immoo koomeentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Isiniin jaaladhaa. Isiniin kabaja obboloota koo hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti viidiyoo kanaa turtii gaarii.